Mee sheer godhan harkaa baate osoo hin dabarsine harkaa badde waan taateef sheer godhamee deebisaati. Dubbitu bareedaaf dubbitu mi'aayaa fi paabliika osoo hin taa'in harkaa bahee kanaafuu mee sheer godhaa deebisaati. Naaf sheerii godhaa naaf dabarsaame. Dubbiin waan mi'ooftuuf dubbiin waan toltuuf dubbiin osoo paabliika hin taa'in harkaa badde jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya rakkatee jira dhugaadha. Uummanni keenya buqqa'ee jira dhugaadha. Waliin quba qabna, waliin beeyna hundaa jechuudha. Kanaafuu hawaasa keenya kana deebisnee dhaabuuf hawaasni keenya kan diiyaaspooraatiif ilmaan Oromoo kan biyyoota adda addaa irra jiran hawaasa keenya kanaaf birmachuun akkuma jirutti taateet mootummaan biyya bulchaa jiru. Garuu ammoo uummata kana hanga gandaatti hanga isaan qe'ee isaaniirraa buqqeensanitti hanga deebi'anii dhaabbataniif hanga isaan deebi'anii qubataniif mootummaan Oromiyaallee mootummaan Oromoo bulchinu jedhu kunis hanga uummata kana bakkaan isaan ga'itti nu ammoo ilmaan Oromoo duuba dhaabbannee dhiibbaa godhuu danda'uudha qabnaaf liivii seenii jechuudha madda. Baay'ee liiviin seenuu na beeytan baay'een keessan. Maaliif wanni dirqama sin namatti ta'utu jira yeroo tokko wanti beeytaa sirraa onna jedhu jira. Maaliif uummanni keenya kun yeroo baay'ee jireenya jechuun mana qabaachuudha. Jireenya jechuun bishaan dhugdu qabaachuudha. Jireenya jechuun baatee jireenya kan kee kana wanda jechuu danda'uudha qabda jechuudha. Yookiin nan ammoo jiruudhaallee miti. Kanaafuu uummanni keenya kan qabeenya qabu sun uummanni keenya kan qotatee bocatee qabeenya adda addaatiin badhaadhee jiraatu sun bara ammaa kana qabeenya isaarraallee buqqa'ee qe'ee isaarraallee buqqa'ee alatti faffaca'anii ala jiran jechuudha. Rakkoo adda addaa dhibee adda addaatiin uummanni keenya nu harkaa miidhamuu jira. Nu harkaa dhumuu jira. Qilleensi dha'u jira uummata keenya. Kanaafuu uummanni keenya jireenya bineensaatii gadi jiraachuu jira jechuudha. Bineensi daggalagaa uluu muka keessatti maandhee godhatee boolla qotatee jiraate jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya jireenya hadhaa jireenya hamaa keessa jiraachuu jira. Kanaafuu mootummaan maal godhuu jiraadha waan jedhu irraayidha. Uummanni keenya ganamaaf galgala waan kanarratti waliif iyyuu jira. Socho'uu jira uummanni keenya. Hin teenne guyyaa takka. Sheer godhaamee waliif dabarsaa. Sheer godhaa waliif dabarsaame. Liivii nama waraabaa turin harkaa badee sammaa kana deebi'ee sheer godhaamee deebi'ee dhufe. Sheer godhaamee hedduu. Yaa kanaafuu wanni godhamuu qabu maalidha? Uummanni keenya kakaleessa bultii qabu, kakaleessa mana qabu. Kakaleessa akka barbaadetti jiraatu, kakaleessa akka barbaadetti ajajee jireenya ofii isaatii of ajajee itti jiraatu yeroo ammaa kana mana isaa qe'ee isaatii irraa buqqee Oromoo laalaa waan kana isinitti haa dhagamu. Akka isinitti dhagamu ni beeka. Baay'ee nu dhagaamtee jirti. Baay'ee keessa keenyatu nu dhukkubee jira. Uummanni keenya hanga amma waggaa tokko ol ta'ee jira. Erga daangaa Sumaalee irraa buqqee deebi'ee daangaa Sumaaleetti hin deebine. Deebi'ee mana isaatiitti hin deebine. Garuu ammoo mootummaan biyya bulchaa jiru Oroo Sumaalee jechuudhaan hariiroo Oroof Sumaalee walitti cimsuun Oroof Sumaalee walitti fiduun maali jechuun yeroo ammaa kana daldala karaa daldalaa waan adda addaa kana yeroo isaan haasa'an arguu jirra dhagahuu jirra kaleessaaf dheengadda waan wajjin quba qabnu jechuudha. Kanaafuu uummanni keenya yeroo ammaa kana ka buqqee gammoojjii Baalee keessa jiru rakkoo adda addaatiin yeroo saaxilamu mootummaan an biyya bulcha mootummaan an uummata kana bulcha jedhu hanga ammaa maal godhu jira. Hooggantoonni teenya kan aartivistiidha kan xiinxalaan siyaasaa warrootni paartileen siyaasaa maal godhu jiran dhimma kana hawaasa keenya kana yoo lubbuun dhaqqabe hawaasa bishaan dhabe hawaasa jireenya dhabe kanarratti yoo hirmaatanii yoo waliif birmatanii iyyanii hawaasa kana yoo qubsuu himne maal godhu jiran. Uummanni Oromoo beekaan hedduun hayyoonni hedduun wal keessa jirra wal beeyna waan ta'eef. Godinni Baalee badhinni si naannawa Eertiraa dachaa isiitiin caalti. Biyya Eertiraa tana dachaa isiitiin caalti jechuudha. Eertiraan qabeenya hin qabdu, bishaan hin qabdu. Baalee ni beeytan Baalee biyya badhaatu, biyya qamadiin isiitu oomishamee hedduu eenyuuf illee oolu. Har'a ammoo uummanni ishiidha buqqa'ee yeroo gammoojjii keessatti hafu baay'ee namatti dhagahame jechuudha. Baay'ee nu dhagamee jira. Kanaafuu uummata keenya kana hanga danda'ameen xiqqaa guddaa osoo hin jenne paartiloota siyaasaa hooggantoota
sadarkaa adda addaa irratti argamtan ka biyya keessa jirtan keessattuu diiyaaspooraa wamaallee miti. Diiyaasporaan mallaqa yoo baas jedhanii numa baasa diiyaasporaan. Mallaqa baasuu miti. Mallaqni bahee sun akkamitti uummata kana qubsiisuu qaba, akkamitti uummata kana deebisanii dhaabuudha waan jedhu irratti hojjechuudha. Sisteema yaa uummata keenya waan xiqqoon uummata keenya deebisanii qe'ee isaaniitti ijaaruun ni danda'ama. Rakkoo kana furuuf uummanni Arsiituu gayaadha baay'ee. Rakkoo kana furuuf uummanni Arsiituu gayaadha. Yoo uummanni Arsii furuu dadhabe uummata kana rakkoo uummata gammoojjii Arsii Baalee kanarraa yoo furuu dadhabe uummanni Arsii Sikkoo Mandoo Oromoo guutumaan guututti Oromoo hundaanuu gaanii rakkoo kana furuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu hanga ammaa rakkoon kun akkaataan inni itti furamuu dadhabame uummanni kun akkatti inni qe'ee isaaniitti deebi'amee quubsamuu dadhabame kun shira rakkoo adda addaatu keessa jira jechuudha. Shira xaxame achi keessa jira jechuudha. Hayyootni hedduun beektonni hedduun kunoo deemanii kaachi dhaqanii uummata kana ijaan daawwatanis ni jiran. Haa galatooman isaan sheekotiin teenya haa galatooman isaan kan akka Raayyaa Abbaa Mancaafaa arguu jirra. Namootni keenya hedduun kan biyya diiyaaspooraa kanarraa dhaqanii achi deemanii uummata sanis argan ni jiran. Haa galatooman isaan. Garuu amma mootummaan naannoo Oromiyaa maal godhu jiraadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa maal godhu jira? Uummata kana bulchinaa jechuu jira. Uummata kana jiraachifnaa jechuu jira. Uummanni kun ka bishaan dhabee rakkatee, bishaan dhugu dhabee, mana galu dhabee rakkatee, rakkoo adda addaatiin saaxilamuu jiru kana maaliif dhaabbachuu dadhabe? Mootummaan rakkoo kana yoo hiikuu dadhabe maaliif uummata Oromootitti as iyyuu dadhabe? Maaf himachuu dadhabe? Maaliif miidiyaan isaanii hin galmeessine? OBN fi OMN illee arma dura OMN hanga danda'amuun irratti hojjechuu ture. By the way, waa hundaanuu gara komiitiitti fiiguunis hin taatu. Waa hunda qabatanii akkas hin taane jechuunis hin taatu. Dhugaadha uummanni Oromoo hojjechuu ture, hojjechuu jira. Uummanni diiyaaspooraa hanga danda'ame mallaqas walitti qabee uummata kana bira dhaabbachuu jira. Ka gama Wallootiinis, ka gama Baaleetiinis jechuudha. Uummata buqqa'ee jedhama. Oromoo buqqa'e. Oromoo shira diinaatiin buqqaate uummanni Oromoo osoo hin rafin, osoo ofiisii hin jiraatin ummata kana qubsiisuuf yeroo hedduu irra hojjechuu jira jechuudha. Kanaafuu ummata keenya yeroo ammaa kana gammoojjii Baalee keessatti argamu kana hanga danda'ameen ummanni keenya irratti hojjechuu ture. Kanaafuu harki mootummaadha, dalagaan mootummaadha. Achi keessatti yoo harka naqatee ummata kan fuudhee ofii isaati deemee yoo ganda isaanii irratti qubsiisee miidiyaan ummanni kaleessa akkana ture yoo akkana ta'eera amma jedhee yoo ummata Oromootiif hin ibsine gammachuun nu mootummaa kanarraaf qabnu maal dalaguu jira? Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaallee cal jedhee dubbii lallaaqumaa fi cal jedhee misooma maal jedha malee siyaasuma adda addaatiin nu gurra keenya nu doomsan malee goma takka faayidaa hin qaban jechuudha. Faayidaa takka illee hin qaban. Akkamitti beelaan, akkamitti bishaan dhaban namni lubbuun nama tokko ba'a. Yaa Oromoo, sheerii godhame. Boonsaa, leenca kiyya nagaa akka fayyaa. Baga nagaan na eeydan, baga nagaan na eeydan. Baba! Naggaadde abbo naggaadde ajaa'ibaati Mooppiidiyoon. Naggaadde ajaa'ibaati maal hin beeknaami kana waliin beekna. Isaan kijibaan daldaluu malee, Oroo Sumaalee jechuu malee, Oromaaraa jechuu malee, wama takka faayidaa hin qabdu. Wama takka faayidaa hin qabdu Mooppiidiyoon. Arginee bar arguu jirra. Arguu jirra. Ummata kaleessa keessaa dhalanne, ummata kanaaf hojjanne jedhan, ummata kanaaf jijjiirama buufne jedhan. Faayidaa maal qaban? Uummanni keenya ka gammoojjii keessa dhumachuu jiru. Hin saalfatanii rakkoon yoo jiraate maaliif rakkoon guddoo yoo ka isaan hin dandeenye yoo jiraate maaliif uummata Oromoo bal'aa uummata Oromoo guddaa kana maaliif hin gaafanne? Rakkoon tun rakkoo uumamaaniiti miti. Rakkoo namtolcheeti. Rakkoo uumamaa ka galaanaan nyaattaman ka bubbeenii fi beeytanii ka qilleensi adda addaa oo'ii adda addaa gammoojjummaan ummata kana kamii dhubeeyte osoo taate wanni kun beeytanii sadarkaa addunyaatittu support godhuuf support akka godhaman tartiibaan waan gaafatamtuu jira. Amma garuu gabrummaan wayyaanee Geetachoo Asaffaatiin naannaa Sumaalee irraa buqqee uummanni keenya kan gammoojjii Baalee keessa jiru hanga ammaa rakkoo adda addaatiin akka saaxilamaa jiran ni beekan, sirri beekan. Hanga ammaa akkamitti uummata keenyaaf hin birmannedha. Ummata keenya akkamitti hin dhaqqabneedha. Yaada kana qabaa boonsaanis baay'ee liiviin seenu yeroo tokko wanni adda ta'e yoo jiraatte ni dhufa.
Kanaafuu uummanni keenya rakkoo adda addaatiin saaxilamee yeroo ammaa kana arguu jirra. Maal godhuu qabnu waan jedhu irratti ajandaa goone uummanni keenyas akka dhaga'u irra darbee ammoo mootummaanis dhimma kana ajandaa tokkoffaa godhatee akka uummata kana dhaqee deemee uummata kana dhaabuu itti danda'u irratti hojjechuun dirqama hundi keenya ilmaan Oromoo waliif sheerii godha waliif daddabarsa. Rakkoon kun ammoo rakkoo boru darbitu rakkoo boru jijjiiramu uummanni kun ka deebi'ee qubatee jireenya noormaalii akkuma nama kamuutti jiraachuu danda'utu yeroo ammaa kana qe'ee isaa irraa buqqa'ee rakkoo adda addaatiif saaxilamee jira jechuudha. Waliin beeyna rakkoon maal akka nama gootu bishaan dhuguu yoo dhabde kafana jijjiirachuu yoo dadhabde kafana kan kee kan ofirraa qulqulleessu yoo dadhabde dubartiin deettee yoo bishaan hin qabaanne dubartiin deettee yoo waan nyaattu hin qabaanne yaa Oromoo waan kana laalamee cinqii addaa kana mee ilaala. Kan akkamitti mootummaan hubachuu dhabe. Kan akkamitti mootummaan irraa hubachuu dadhabetu waan baay'ee nadhagame har'a akka dhufee dubbadhu na godhe jechuudha. Mee sheer godhaa waliif. Sheerii waliif godhamee Oromoo. Namni lamas namni sadiis haa laalu namni lamas haa laalu rakkoo miti. Garuu ammoo ergaa jirtu hanga danda'ameen qulqullinaan waliif dabarsuun dirqama. Hundi keenya bakka jirrutti dirqama bahuu qabna akka Oromootitti yoo baane namni kamuu rakkoo irraa wal furuu ni danda'a yaada jedhuuf jechuudha. Rakkoo amma hundi keenya rakkoo irra jirru irraa wal furuudha. Fagaannus wal bira jiraannus yaadaan wal bira jiraachuudha. Kanaafuu uummata Baalee uummata Arsii Baalee kabuqqa'ee rakkoo adda addaatiif saaxilamuu jiru kana Oromoon kamuu yaadaanis haa ta'u waan danda'ameen hanga danda'ameen wal bira dhaabachuun dirqama jechuudha. Wal bira dhaabbachuun wal deeggaruun dirqama jechuudha. Mee sheer godhaa. Sheer waliif godhaati waliif dabarsaa. Maaliif wanni kun waan hunda keenya ilaallataati. Rakkoo hunda keenya ilaallataati. Maaliif obboleewwan keenya, haadha teenya, abbaa keenya, abbootiin teenya kan dur qotatanii bocatanii horii horsiisatanii akka barbaadanitti jiraatanii itti jiruu isaanii ilmaan isaanii barsiifatanii ilmaan isaanii bakkaan gahan yeroo ammaa kana rakkoo adda addaatitti beeytanii yeroo saaxilamanii arginu garaa keenya nu dhukkuba jechuudha. Garaan keenya. Baalee har'a maal dhabde yaa Oromoo? Baalee maal dhabde? Damma qabdi, bishaan qabdi, qamadii oomishte, loowwan horsiiftee qabdi, gootota qabdi. Mee ilaalaa yaa Rabbi yaa Allah. Mee ilaalaa waan akkanaa kana waan garaa nama isaati dubbiin tun garaa nama nyaatti. Mootummaan biyya bulchus hin saalfatu. Hayyoota teenya gootota teenya jennee yeroo Haaji Aadam Saaddoo fa waamnu, yeroo Useen Bunee fa waamnu, Sheekh Useen Bunee fa Rabbi isaanii araaramu. Yeroo Waaqoo guutuu fa Jeneraal Waaqoo guutuu fa waamnu. Goottan kunniin hayyoonni kunniin warra biyya san keessatti dhalatanii nu horanii asiin nu gayan jechuudha. Kanaafuu ummanni keenya mootummaan ummata kanaaf hatattamatti birmatee rakkoon jirtu sun hatattamatti dhaabbattee yoo waan godhamuu danda'u yoo waan godhuu dadhabe ummata Oromootitti as iyyateetin ummanni keenya kun akka rakkoo kana keessaa bahu godhuudha waan jedhu irratti dubbachuuf liivii dhufe jechuudha. Arra dura liiviin dhufuun baay'ee hin argamu liivii irratti yoo danda'e waa barreessee yaada kiyya dabarfadhee biraa ba'a malee. Yaa mee sheer godhaame. Sheer godhaa. Wanni godhu jirru wanni dalagu jirru ergaa waliif dabarsuudha inni tokkoffaan. Inni lammaffaan ammoo maalidha? Dhimma kana dhimma ajandaa taatee ajandaa itti qabsiifneeti. Dhiifama danda'a waliif sheerii godhaamee agasiifu karaa irra jira waliif sheerii godhaati hundinuu akka dhaga'u hundinuu akka beeku waan kanarra maaliif hundinuu dhaga'eera ni beekanii Oromoon xiqqaaf guddaan ni beekanii ummanni keenya ummanni Baalee buqqa'ee gammoojjii keessatti rakkoo adda addaatiif yeroo saaxilamu jiru hundinuu ni beekanii. Kanaafuu ummata keenya bira dhaabbachuun dirqama.
hanga danda'ameen waliif iyyuu waliif iyya dabarsuun dirqama. Isinis hamma dandeettanii mee waliif dabarsaa. Waliif iyyuun dirqama. Waliif iyyuun dirqama. Kanaafuu uummata keenya hanga danda'ameen bira dhaabbachuudha. Sheer godhamee waliif dabarsaa. Sheer godhamee waliif dabarsaa. Right. Okay, sisee gara geeffata. Dhiifama karaa deemuu jira. Sheerii godhamee agasiifu. Sheerii hin goone namoonni dhaggeeffachuu jirtan sheerii naaf godha. Sheerii godhame namoonni na hordofuu jirtan sheerii godha hanga danda'ame. Sheerii waliin godha. Dubbi gara nama nyaata. Dubbi gara nama nyaata. Maalli maapi? Ishii bu'i. Walumaan koottaa dhaqaati. Galatooma sheerii godhu jirtanii. Angi as keessa jirtan dhaggeeffachuu jirtan waan ta'eef boonsaan Oromiyaan illee as keessa jira. Naasiris obboleewwan kiyya hedduun as keessa jirtanii. Kanaafuu namootni as keessa jirtan sheerii waliif godhaa dhimma kana waliif dabarsaa. Yaada kiyya qofa osoo hin taane isinis yaada keessanitti dabalaati. Uummanni keenya yeroo ammaa rakkoo adda addaa kanarratti argama. Hawaasni keenya dhagahuu qaba. Hawaasni keenya waan kana beekuu qaba. Maaliifi uummanni keenya kakaleessa mana qabuuf kabultii qabuuf faffaca'ee alarratti yeroo argamu xiqqoo miti baay'ee waan sammuu nama tuqaate jechuudha. Wanni guddoon maalidha? Mootummaan biyya bulchuu jiru uummata kana bulchine jechuun jiran. Uummanni yoo hin jiraanne ammoo lafan bulchan. Baaleen ka baaleen godhe uummata san malee baalee miti. Uummata santu baalee godhe malee lafti baalee baaluma. Kanaafuu garuu ammoo uummata biyya san keessa jirutu uummata santu biyya san biyya godhe jechuudha. Yoo uummanni sun hin jiraanne biyyi sun biyyaa miti. Kanaafuu uummata san rakkoo amma irra jiran kanarraa yoo hatattamatti hin dhaqqabne, rakkoo amma irra jiran kanarraa yoo hatattamatti hin baraarre mootummaan biyya bulchuu jiru maalidha gawannaan isaa? Maali dalagaan isaa? Oduu fi siyaasa isaa olii gadi gaggaragalchuu malee, ol deddeebisuu malee maal dalaga? Okay, mootummaadha. Tunta mootummaati. Mootummaan akka dalagu hin jirre, akka uummata kanaaf birmatee uummata kana dhaabsisee miidiyaan isaanis uummata kanaaf deemanii gabaasan, uummata kana deemanii gabaasanii rakkoo kanaaf akka hin birmanne ka ukkaamsee taa'uu jiruun mootummaadha. Bulchiinsa godina saniiti, bulchiinsa godina Baaleeti. Kanaafuu mootummaan goma takka uummata kanaaf akka wannaa godhuu hin dandeenye arginee jirra. Uummanni Oromoo immoo bal'aan maal godhuu qabaadha waan jedhu irratti hojjenne jechuudha. Hawaasni keenya kan biyya keessa jirus kan biyya alaa jirus isa irraa dhumaa ejjannoo hin deebine irratti fudhatee uummanni keenya hanga mana isaaniitti deebi'anii qubatanitti faanaa bu'uu qabaa jechuudha. Uummanni biyya alaas haa ta'u kan biyya keessa jirus jechuudha. Kanaafi warrootni aartivistootni jajjaboonni jiranii, warrootni siyaasa paartiloota siyaasaa ni jiranii. Paartiloonni siyaasaa ka biyya keessatti wanni jedhamu jiru kunniin ammoo rakkoon uummata maal akka irra jira, rakkoo hagam akka irra ganii jiran ni beekan waan ta'eef uummata kana deemanii dubbisanii rakkoo isaanii kana irraa hubatanii maal barbaadan, maal fedhan, maaltu isaan hanqate waan jedhu irratti hojjetanii uummanni kun akka qubatu godhuudha yaa Oromoo. Ganamaa galgala boo'icha uummata keenya ganamaa galgala dadhabnee jira. Xiqqoo hara baafannee turre garuu ammoo deebi'ee rakkoon beeytanii gama akkanaatiin yoo deebi'eetiin ol sitti bahu waan baay'ee gara nama nyaata. Kanaafuu hawaasa keenya deebisnee qubsiisuu hundi keenya bakka jirru irratti hanga danda'ame waan danda'ame godhuun dirqama keenya isiniin jedha. Anis karaa deemuu jira waan na hordoftaniif galatooma. Waliif sheerii godhaa, waliif dabarsaa. Baabaayii.